Miidiyaa hawaasaa irratti dhugabaatiin nama kanaa nama hunda baay'ee wal gaafachiisaa ture. Dhimmi isaas akkana ture. Namni kun James jedhama. Maarree James osoo hin dhalatiniin dura qoricha namatti gochuu fi hojii dukkanaatiif dabarfamee nama kenname. Jireenya isaas tokko jedhee yoo jalqabu hojii qoricha namatti gochuu fi gocha seexanaan xaxame keessatti jireenya isaa dabarsaa ture. Egaa namni kun waggoota 25 dura hojii dukkanaa sana keessaa bahee waan Waaqayyo isaaf godhee fi hojii dukkanaa sana keessaa immoo seexanaan muudamee yeroo tajaajilutti amantoota irratti warra hin amanin irrattis akkasumas immoo addunyaa lafaa irratti balaa iccitii akkamii fi sochii akkamii gochaa akka ture dhugabaatii isaa dhugaa itti bahudha. Akkasumas hojiiwwan dukkanaa karoora diinaa iccitii ta'an kan ifa baasu viidiyoo iccitii guddaa qabatee addunyaaf dabarseera. Egaa nutis viidiyoo sa'aatii 3 kanarraa jecha jechaan waan dubbatuu fi gaafatamee kan deebisu kallattiidhaan kutaa garagaraatiin gara keessanitti isiniif dhiyeessineerra. Egaa adaraa keessan viidiyoo kana irratti jechoota nama jeeqan waan badaa ta'e yoo dhageessan sammuu namaa waan jeeqan ta'uu waan danda'aniif waan akkanaa dhagahuu warri hin barbaanne osoo dhaggeeffachuu baattanii ni gorsina. Hunda caala garuu keessattuu waldaa kiristaanaa bara kanaatiif dhugabaatiin akkanaa viidiyoowwan hojii dukkanaa ifatti baasan baay'ee barbaachisaa waan ta'aniif namoota baay'eedhaaf qooduudhaan saba kiristaanaa akka dammaqsinuu fi tokkummaa dukkanaa diinaarraa kan fooyya'een humnaa fi ayyaana Waaqayyootiin addunyaa akka hidhachiisnu akka tajaajillu Waaqayyo nu haa gargaaru. A 60-year-old witch that dhugabaaticha itti aanseen eessa? Inni gaafatu gaafii isaa jalqabuudhaan dura akkas jechuudhaan jalqabe. Baga gara viidiyoo kanaa nagaan dhuftan. Har'a keessummaan isiniif dhiyeessinu nama seenaa adda ta'e qabudha. Dhugabaatiin amma dhagahee beeku keessaa waan baay'ee gadi fagoo kan dubbatuu fi baay'ee xaxaa hojii seexanaa fi hojii qoricha namatti godhuu keessaa nama dhufedha. Kanaan dura dhugabaatii akkanaa kana dhagahee jireenya koo jijjiireera. Kanaafuu ammas si'aa'eera. Dhugabaatiin ani dhagahe isinis akka dhageessaniif. Maarree isinis dhugabaatii kana yoo dhageessan jijjiiramni baay'een jireenya keessan irratti akka dhufuu fi baay'ee akka irraa barattan nan amana. Kanaafi namni kun dhugabaatii kana dubbachuudhaaf Ugaandaa irraa as gara Ingilizii akka dhufu kan taasisne. Ammas itti aansee kallattumaan gara Jeemsii Ugaandaa irraa dhugabaatii akka kennu gaafanna. Jalqaba Jeems baga gara biyya Ingilizii nagaan dhufteen siin jedha. Galatoomaa. Ingilizii kana dhufe yeroo jalqabaatiif baay'ee kan na ajaa'ibe yeroon Waaqayyoo yeroo mijataa ta'uu isaati. Dhugabaatii koo kana bal'inaa fi miidiyaa cimeen waraabamuun koo yeroo jalqabaati. Carraan argadheen waltajjii irratti seenaa jireenya kootii dubbadhus akkanatti garuu istiidiyoo keessa taa'ee sa'aatii dheeraadhaaf kutaa jireenya kootii jalqabaa kaasee kanan dubbadhu yeroo jalqabaatiif. Waaqayyoos isinis carraa kana waan naa mijeessitaniif galatooma. Kan biraa wanti dubbachuu barbaadu yeroo baay'ee dhugabaatii koo dubbachuuf seenaa jireenya koo darbe yaadachuudhaaf duubatti yeroon deebi'u miirrii fi gaddi yeroo sanaa deebi'ee keessa koo dhufa. Inni baay'ee ulfaataa waan ta'eef dhugabaatii kana dhugaa bahuun na barbaachisa. Kanas kanan jedhu garuu seexanni baay'ee cimaa fi sodaachisaadha jechuu koo osoo hin taane dhugaadha seexanni kan mo'amee fi miila Yesuus jalatti kan kufe yoo ta'es yeroon dabarse garuu jireenyaa fi sammuu koo irratti deddeebi'anii dhagahamaa haalaa fi yeroo sana akkan yaadadhu waan na godhaniif miira ulfaataa ta'e akka qabanis isinitti himuu barbaadeen. Ani amma irratti tajaajila koo gaggeessaan jira. Life of Deliverance kan jedhamu yookaan tajaajila jireenya bilisa baasuu jedhu irratti hangafummaadhaan tajaajilli keenya kan xiyyeeffatu ergamoota baay'ee kaasuu fi hidhachiisuu ture.
Sababni isaas iddoowwan waaqayyoo akka to'atanii fi akka deebisiisaniif kadhannaadhaan kan ciman akkan taasisuuf Gooftaan na abboome. Jireenya kootiin Gooftaan erga argadhee booddee waa'ee kadhannaa saba akkan hidhachiisu na abboomeera. Waa'ee humna kadhannaa waaqayyoon osoon hin beekin Gooftaa osoon hin fudhatiin dura waan baay'ee beekan ture. Jireenya koo duraatiin namoota kadhata waa'ee addunyaa afuuraa irratti adda baasaa fi argachaan ture. Fakkeenyaaf yeroo tokko magaalaa Ugaandaa kan taate Kaampaalaa keessatti hojii koo hojjechaa yeroon jirutti hooggantoota ol aanaa jiran irraa ajajni tokko dhufe. Ajajni kun magaalaa Kaampaalaa gadi dhiisnee akka baanu kan jedhudha. Sababni isaas namni baay'ee guddaa fi beekamaan tokko gara magaalaa sanaa dhufaa waan ture. Nan yaadadhaa kan jedhamne akkas ture. Magaalaa kana keessa yoo jiraattan humni kadhannaa nama kanaa yookaan isin ajjeesuu yookaan immoo isin jijjiiruu danda'a nun jedhan. Ajaja kallattiidhaa dhufe kana hundarraa kan na ajaa'ibsiise garuu kana qofa hin turre. Nuti magaalaa sanarraa kiiloomeetira 100 ol fagaannee deemuu qabna ture. Isa qofa osoo hin taane namichi magaalaa gadhiisee erga deeme booddeeyyuu guyyaa 21 deebi'uu akka hin qabne cimsanii nu akeekkachiisan. Yeroo sana ani baay'ee dinqisiifadheen ture. Ani hojii dukkanaa keessatti kanan hojjedhuu fi kanan tajaajilu waanan ta'eef kuni humna akkamiiti? Sababni isaas bara jireenya koo keessatti humna gosa baay'een beeka. Seexana wajjin hojjedheera. Hafuura hamoo baay'ee wajjinis hojjedheera. Kan akkanaa kun garuu kan nama sodaachisuu fi kiiloomeetira hedduudhaan nama kan baqachiisu deebisee immoo erga deeme booddee iddoo sana irra turee hojjechuu kan danda'u humni cimaan akkasii na qunnamee hin beeku. Namni sun Moorii Sooriilloo jedhama. Seenaan ammaarraa yaadadhuudha. Sababa isaatiin magaalaa sanaa bahuu akka qabnu nutti himamee ture. Guyyaa 21 inni magaalaa erga gadhiisee deeme booddeeyyuu iddoo fi naannoo sanarratti humni isaan ittiin kadhachaa turan akka turu nutti himanii turan. Kanaafuu humni kadhannaa ammam cimaa akka ta'e nan beekaa ture. Maarree gara Gooftaa ergan dhufe booddaa Gooftaan waan kana na akeekkachiise. Dursee waldoota kiristaanaa bittimsaan ture. Namoonni waldaa keessaa akka hin turreef jibbaa fi adda addummaa uumaan ture. Ugaandaa keessatti kana akkan qindeessuu fi walitti qabamiinsa akkana akkan bittinneessuuf ani tokkoffaan ture. Maarree Gooftaan akkamitti hojjechaa akkan ture waan beekuuf haala amma ittiin hojjedhu kanaan namoota meeqa akkan bittinneesse beeka. Ammas immoo irrinni kun namoonni akka sirreessan naaf goota jedhee na ajaje. Akkasuma immoo saba kadhannaa kan hojii seexanaa fi dukkanaa diigan akkanaaf kaastuun barbaadaa naan jedhe. Yeroo sanarraa kaasee biyyootaa fi magaalaa garaagaraa deemuudhaan sabni kadhatatti akka cimuuf dammaqsaan jira. Kanuma gidduutti inni gaafachaa ture akkas jedhee gaafate. Turime hundumaan dura gara jalqabaatti haa deebinu. Mee yeroo dhumaatiif kan yaadattu jalqabni jireenya keetii inni fagoo maalidha? Jedhee gaafate. James akkas jedhee deebise. Kutaa jireenya kootii keessaa baay'ee fagoo kan ta'e kanan yaadadhu daa'ima umrii 3ffaa keessa yeroon jirutti natti fakkaata. Yeroo sanatti kanan jiraadhu haadha koo fi eessuma koo waliin ture. Garuu yeroo hunda wanti bitaa natti galu tokko jira. Mana keenya namni biraa maaliif hin dhufne jedheen gaafachaa ture. Booddeerra garuu natti himamee yoon baru dhaladhee ji'a 3ffaatti abbaa fi obboleettiin koo nu gatanii bahan. Sababni isaas immoo mana keenya keessatti wanti adeemsifamaa ture waan keessummaa ta'anidha. Wanti haaraan uumamaa turan kun maal akka ta'an hin beeku. Amma yeroo haati koo natti himteetti yaadachuu hin danda'u. Garuu naannoo umriin koo waggaa 3 keessa turetti waan uumamu ani ofii kootii daawwachuu fi yaadachuu nan danda'a. Innis kan jalqabaa hojii qoricha namatti gochuu bal'inaan jalqabuu akkan qabu yeroo beekametti eessimni koo hin du'e. Booddeerra wanti kun hundi maaliif raawwatamaa akka jiru kanan baree waggaa 12 keessatti.
waa'ee dhaloota kootii, waa'ee jireenya maatii kootii fi haalan ani keessa jiru hunda haati koo kan natti himte yeroon waggaa 12 guutetti. Kana jechuunis amman umrii waggaa 12 guututti homaa hin raawwanne jechuu koo miti. Ganaa daa'ima waggaa 9 yeroon ta'etti namoota qoricha namatti godhan hedduun leenjisaa ture. Yeroon umrii waggaa 7 keessa turettis hojii qoricha namatti godhuutiin biyyaa fi naannoo keessatti gaafii gaafataniif deebii kennaan ture. Kanan yaadadhu keessaa umriidhaan haadha koo irra kan caalan namoonni baay'een na bira dhufanii jilbiiffatanii naaf sagadaa turan. Namoonni siyaasaa fi biizinasii gurguddaa sochoosan humna argachuudhaaf na bira dhufu turan. Anas wanti gaafii natti ta'u humni kun hundi akkamitti gara koo dhufee kan jedhudha. Haati kiyyas humnoota kana irraa bilisaa akkan ba'uuf gara yaaltoota warra qoricha namatti hojjetanii na geessitee turte. Garuu namoota sana bira yeroo na geessitu namoonni sun baay'ee aaruu turan. Sababni isaas ani yeroon isaan bira gahutti humna isaanii hunda gara kootti nan fudhadha ture. Kanaafuu baay'ee waan na sodaataniif na arguu hin barbaadan. Maarree haati koo gaaf tokko waan tokko murteessite. Gara iddoo tokko gara nama Taambaa jedhamuttis na geessite. Namni kun jiraachaa kan ture Ugaandaa keessa kan ture naannoo Ocean Indiyaa ture. Naannoo sana irratti sulxaana jedhamee waamama. Egaa anis seenaa koo kanan bare yeroo kanatti. Harmee koo mee seenaan koo maalidha jedheen gaafadhe. Gara Taambaa yoo deemnu imala dheeraa keessatti seenaa koo haati koo yeroo sanatti natti himte. Seenichas akkas jettee na taphachiiste. Humni adda ta'ee fi waan haaraan eenyuma keessa hin jirre sababni na keessa jiraachuu danda'eef akkas jettee natti himte. Haati koo daa'imummaa isheetti abbaan ishee nama baay'ee sooressa turedha. Maarree qabeenya abbaa ishee sun badee hafuu isaati. Sababni isaas mana isaanii keessatti ishee fi obboleessa ishee qofatu jira ture. Afrikaa keessatti immoo naannoo ani dur keessa turetti namni sooressi tokko haadha manaa fuudhee daa'immanis godhatee ijoolleen isaa bulchiinsa cimaa fi gaa'ela yookaan maatii yoo qabaachuu baatan naannoo sanatti firoonnii fi namoonni garaagaraa dhufanii qabeenya isaanii sana addaan hirachuu danda'u. Kanaafuu haati koo gara gaa'elaa kan deemteef kan ishee eeguu barbaacha ture. Qabeenya abbaa ishee kan ittiin eegsistu nama cimee fi qabeenyaanis fooyya'aa kan ta'e heerumuudhaaf ture. Egaa yeroo kanatti kan abbaa koo heerumte. Abbaan kootis ilma hoogganaa naannoo tokkoo ture. Innis waan tokko dhagaheetu ishee fuudhe. Dubartiin ati fuutuu ilma dhiiraa baay'ee siif deesse. Atis hoogganaa ta'uu kee itti fufaa jedhamee ishee fuudhe. Isaafis jechi kun jecha misiraachoo ture. Sababni isaas mana keessatti dhiirri isa qofa ture. Garuu immoo akkas hin turre waan faallaatu ta'e. Abbaan koo yeroo haadha koo fuudhetti jalqaba dubartiitu dhalate. Lammaffaas sadaffaas dubartootatu dhalate. Afraffaattis deebistee dubartii deesse. Yeroo kanatti garuu namoonni naannoo turanii fi firoonni isaa dubartii kana fuudhuun kee deebii isa sirrii hin turre. Dubartiin kun kan waa'ee hin baafnedha jechuu jalqaban. Sababni isaas Oromoo keenya keessatti ilmi dhiiraa yoo dhalate qofadha kan akka ilmaatti lakkaa'amu. Dhalachuun ilma dhiiraa kabajaa fi galata guddaa qaba ture. Maarree haadha koo wanti kun baay'ee dhiphisee ture. Namoota baay'ee mari'achiisuu fi iddoo garaagaraa deemuu eegalte. Shanaffaa irratti abdii godhattee turte. Garuu shanaffaanis dubartiidha. Yeroo kanatti baay'ee waan dhiphatteef warra qoricha namatti godhan bira baay'ee deemuu eegalte. Jahaffaas in ulfoofte. Garuu haala nama ajaa'ibuun ja'affaanis dubartii turte. Amma garuu dhiphachaa nama gargaarsa barbaaddu turte. Sababni isaas ilma dhiiraa yoo dahuu baatte gaa'ila ishee hunda dhabuuf fiixee irra geessee turte. Waan baay'ee yaalteerti. Iddoo aarsaa hedduu deemtee aarsaas dhiyeessiteerti. Warra qoricha namatti godhan baay'ee bira deemteerti. Hojiiwwan hafuura hamaa garaagaraa biras deemteerti. Kana gochuudhaafis meeshaalee isheerree gurgurtee imalaa turte.
Kana hunda keessatti garuu homaa furmaata hin argan. Garuu gaaf tokko namni tokko dhufee nama si gargaaruu danda'u tokko beekaa ittiin jedhe. Namni kun kaaba Taanzaaniyaatti akka argamu itti hime. Maarree haati koo imala dheeraa keessa dabartee gara bosona sanaa seente. Garuu achi geessee namoota qoricha hojjetan kana argachuudhaaf yeroo jettu haaluma salphaadhaan cal jettee hin seennamu jedhamte. Dursa seera qullaa'uu gochuu qabda. Kanaafuu dhagna kee qullaa guyyaa 7 bosona kana keessa jiraachuun sirra jira jedhaniin. Waan kana yeroo isinitti himu garuu waan tokko isin yaadachiisuun barbaada. Sirni akkanaa kun kan raawwachaa jiru hojii dukkanaa keessatti. Garuu immoo qullaa'uu fi hafuurota hamaa fuulduratti dhiyaachuuf waa'ee qulqulluu ta'uu hammam humna akka qabu akka beektaniif. Kanaafika dhagna ishee qullaa bosona sana keessa waan bilchaatee fi waan abidda tuqe osoo hin nyaatin kan turte. Guyyaa 7 akkasitti erga dabarsitee booda kan uumame akkas ture. Namni isheen argachuudhaaf deemte jaartii wayii turte. Maarree jaartiin kun Afrikaa keessatti warra qoricha namatti gochuudhaan hojjetan keessaa gaggeessituu tokkoffaa turte. Hoggantoonni qoricha namatti godhan, hafuurota kan waaman, hojjettoonni kana fakkaatan hundi humna fudhachuudhaaf gara dubartii kanaa dhufu. Maarree jaartiin kun kan jiraattu bosona sana keessa ture. Fuuldura laphee isheetirraa harma tokko qofa qabdi. Nama kamiyyuu fuuldura isheetti dhiyaachuun dura qullaa'uu guyyaa 7 kan raawwachuu qabudha. Egaa haati koo yeroo fuuldura isheetti dhiyaattutti jaartiin gaggeessitoota hafuura hamaa taate kun akkas jetteen. Ilaaltee deemi asii si gargaaruu hin danda'u jetteen. Haati kootis baay'ee gadditee iddoo sanaa bahu eegalte. Garuu ol jettee gara samii yoo ilaaltu ilma akka argattu milikkita argite. Maarree warra jalqaba dubbiste biratti deebitee carraa tokko naaf laadhaa deebi'ee dubartii sana argachuun qaba jetteen. Haala nama ajaa'ibuun garuu namoonni kun lammaffaa ishee arguudhaaf yoo barbaadde ammas guyyaa 7 dhagna kee duwwaa bosona kana keessa turuu qabdaa jedhaniin. Mee ilaalaa bosona sana keessa firii qofa soorrachaa guyyaa 7 dhagna ishee duwwaa erga turtee booddee homaa si gargaaruu hin danda'u jette. Ammas dubartii sana arguudhaaf sirna sana deebistee raawwachuutu irra ture. Kanaafuu haati koo ilma dhiiraa barbaaduu isheetirraa kan ka'e lammaffaa guyyaa 7 bosona sana keessa turte. Waan kana ammas sirritti na dhaggeeffadha. Sababni isaas booddeerra wanti jireenya kootirratti ta'e ta'umsa dhuga baatii guddaa ta'a. Anis hidhaa seexanaarraa bilisa yeroon ta'etti akkuma kanatti ture guyyaa 14 walitti aansee guyyaa 7 soomuu fi kadhachuun akkasumas naaf kadhatamuu fi qophaa'uun narra ture. Isa booddee bal'inaan isinittan himu. Dhumarratti haati koo lammaffaa gara jaartii sanaa seente. Guyyaa 7 booddee jaartiin sun haadha koo argitee deebitee dhufte jetteen. Haati koo eeyyeen amma kanan dhufe garuu akka na gargaartu qofaaf miti. Waan tokko akka raawwattuufan jetteen. Jaartiinis tole wanti raawwadhu tokko jira. Addunyaa hafuuraa irratti ilma akka qabdu natti mul'ata. Garuu ilmi kun baay'ee fagoo taa'ee holqa keessas dhokateera. Isa irrattis urjii adda ta'e natti mul'ata. Kanaafuu ilma kana harkisee gara addunyaa kanaatti akka dhufu yoonan taasise hojii mootummaa keenyaa irratti kakuu dukkanaa irratti rakkoo guddaa uumaa. Garuu mucaan kun akka dhufu kanan godhu sababoota lamaafi. Tokkoffaa aarsaa nuti si ajajnu kamiyyuu fiduu yoo dandeessedha. Lammaffaa raawwadhu waan siin jennuu fi waan si gaafannu yoo gooteedha. Maarree gaafiin aarsaa inni duraa jabbii 7 ji'a 9 nuu fidda jedhaniin. Haati kootis tole nan fidaa jetteen. Kuni ida'amatti jabbii 63 fiduun isheerra ture. Lammaffaan garuu akkas ture. Akkuma deesseen kan deessu ilma dhiiraa erga ta'ee anaaf abbaa manaa gootee yoo naa kennite qofan sii fayyamaa jetteen. Haati koo hiikni isaa maal akka ta'e hin galleef ture. Jaartiin kun aduun osoo isa hin tuqin
guyyaa tokko osoo hin guutiin anaaf abbaa manaa akka ta'uuf sirna gaa'ilaa akka raawwannuuf fiddee dhuftaa jetteen. Haati kootis osoo hin hubatin gara manaa deebitee in ulfoofte. Maarree haati koo waan jedhamte sana raawwachuu waan sodaatteef guyyuma na deesse sanatti Taanzaaniyaa keessaa bosona fageenyi isaa kiiloomeetira 400 ta'uu deemte. Yoo achi geessu kan ishee qunname kan nama dinqu ture. Akka duraanii guyyaa 7 bosona sana keessatti akka turtuuf miti kan gaafatamte. Haacaaluu iddoo sanarra yoo geessu warra hojii qoricha namatti gochuudhaan hirmaatanii fi nama 100 ol ta'an akka sirna gaa'elaatti eegaa turan. Eeyyeen haati koo akka dhuftu beekanii turan. Ilaala, daa'imni guyyaa tokko jaartii guddoo waggaa 60 waliin sirna gaa'elaa raawwachuuf. Maarree hojjettoonni seexanaa jiru kan jedhaman hundi kan itti argaman Afrikaa keessatti hoggantuu kan taate jaartii waggaa 60 wajjin daa'imni guyyaa tokko wal fuusisan. Namni sirna gaa'elaa kanaaf biyyoota garaagaraa irraa walitti qabamanii turan. Egaa akka haati koo natti himteetti guyyaa gaa'elaa kun raawwatetti jaartiin waggaa 60 qoricha namatti gootu gaggeessituun afuura dukkanaa taate kun humna ishee hunda gara daa'ima guyyaa tokkoo kanatti dabarsitee jettee natti himte. Maarree gaa'elli kun guyyoota dheeraa fudhatee ture. Sirna gaa'elichaas akkuma raawwateen haadha kootti waan tokko himan. Kana booda namni kun nama keenya. Namni kun addunyaa afuura hamaa qoricha namatti gochuun tajaajiluudha. Kanaafuu yeroo gara manaa keetti fudhattee deemtutti harma hin hoosisin. Sababni isaas inni amma nama fuudhee jiruudha jedhaniin. Haati koo yeroo sanatti salphistee ilaaltee sababni isaatis namoota kana irraa yeroo gara mana isheetti deebitutti galtee ilma ishee akka hoosistu waan yaaddeef. Gara manaa yoo deebitu akkuma barame abbaan koo dhimma maalii keessa akka galteeyyuu hin beeku ture. Garuu guyyoota muraasaaf baddee akka deebiteedha kan inni beeku. Egaa haati koo akka daa'ima guyyaa tokkootti kunuunsitee uffataanis martee erga na keessee booda akkuma haati kamiyyuu gochuu dandeessu na hoosiste. Yeroo kanatti garuu yeroo baatee ol deebitutti wanti ishiin argite baay'ee rifachiisee ture. Jawwee guddaan tokko sammuu daa'imaa irratti marame argite. Sababa jawwee kanaatiin rifattee iyyaa manaa baate. Namoonni naannoo walitti qabaman dhimmichi bitaa isaanitti gale. Hojii qoricha namatti gochuu fi humna afuura hamaa akka keessa jiru baay'een isaanii hubatan. Sababa kanaan ji'a 3 haati koo gara kootti dhiyaachuu hin dandeenye. Ji'a 3fis harma nan hoosise. Sababni isaa jawween sun naanna'aa kootti geengoo hojjetee marsee waan tureef. Sababa kanaan naannoo keessatti daa'ima jawwee wajjiniin lakkuu dhalate jedhanii haasa'aa turan. Haati koo garuu goonkuma akkas miti, ani jawwee hin deenye, ilma koo qofan dahee jettee dubbatti. Ji'a 3 booda garuu wanta naannoo keessatti dubbatamuu fi isa mana keessatti mul'atu kana baachuu kan dadhabe abbaan koo ijoollee isaa 6 fudhatee mana gadhiisee deeme. Wanti kunis haadha kootti baay'ee ulfaataa ture. Kanaafuu akka dubartii maraattee ta'uu eegalte. Of wallaaluu jalqabde. Kophaa ishee obboleessa ishee wajjin anaa fi jawwee wajjin jiraachuu eegalte. Maarree ani daa'imummaa kootittiyuu haadha koo hin dhandhamanne. Umrii waggaa 3 keessatti kanan yaadadhu haadha koo waliin walitti dhufeenya kamiyyuu hin qabu ture. Sababni isaas haati koo akka nama maraateetti kophaa ishee mana keessa teesse. Obboleessa isheetu na guddisaa ture. Eessumni koo kuni dhugaatii macheessan baay'ee fayyadamaa waan tureef dhugaatii sana fidee na unachiisaa ture. Haati koo garuu yeroo natti himtu ani haala sana keessa ta'ee ji'a 3ffaatti abbaan koo yoo manaa bahu jawween sunis akka manaa bahe natti himte. Sababa kanaaf ture namni mana keenya kan hin dhufne. Sababni isaas amma umriin koo waggaa 3 ta'utti amman yaadadhutti namni naannoo keenyaa waa'ee mana keenyaa kan beekan jawwee guddaan tokko mana keenya keessaa akka jirudha. Egaa waan kana gidduutti waggaa 3 amma 4 yeroon turetti yeroo daa'ummaa kootitti eessumni koo balbala banee tasa gara kutaa kootii seene.
Maarree wattaaddaroonni 5 dhufanii eessuma koo irratti rasaasa dhukaasuu jalqaban. Garuu haalli isaan ittiin dhukaasaa turan adda ture. Akkaataa kanaan ajjeesuu akka barbaadan ni beeksisa. Rasaasa jalqabaa erga dhukaasanii booda turanii eegan. Eessuma koo keessaa dhiigni yoo dhangala'u nan arga ture. Xiqqoo turanii ammas karaa biraatiin itti dhukaasan. Ammas achiin dhiigni biraa dhangala'e. Akkanuma gochaa turtii garaagaraatiin erga itti dhukaasanii booddee osoon ilaaluu dhiigni isaa dhangala'ee eessumni koo hin du'e. Turtiin kun sa'aatii 2 kan raawwatedha. Waan kana akkan ilaaluuf ija koo fuulduratti akkas gochaa turan. Akkuma eessumni koo iyyaa sagalee gaddaa dhageessisaa dhiigni isaa dhangala'ee yoo raawwatu ani of wallaalee nan kufe. Bariisaa sana yoon dammaqu garuu namoonni hedduun walitti qabamanii maaltu akka raawwatame ilaalaa turan. Anis waan tokkoon hubadhe. Guyyaa sanarraa eegalee akka nama biraa ta'uun eegale. Keessa koo waan namaa kan ta'e raawwatee bahee ture. Gadduu, gammachuun, boohuun, kolfuun, miirri namummaa kamiyyuu jireenya kootirraa adda bahee ture. Nan yaadadhaa jireenya koo keessatti waggaa 24 amman guutuutti hojii dukkanaa keessatti wanti na gammachiisuu fi na bashannansiisu yoo jiraate ajjeesuu fi rakkoo uumuu gidiraa raawwachuu qofa ture. Waan kana kanan hubadhu amma kiristaana ergan ta'ee booda. Waan kanarraa bilisa bahuudhaaf ergan gooftaa amane boodayyuu waggaa 10 guutuu yeroo baay'ee natti fudhateera. Sababni isaas ani yeroo sana miira dhabeeyyiin ture. Kan na gammachiisu dhiphinaa fi rakkina namootaa ture. Suuta jechaati miirri koo kan deebi'e. Gara gaa'ilaa ergan galee booda ture haadha manaa koo waliin akka abbaa manaa ta'uun nan dadhabe. Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaan of wallaale sanatti maaltu akka raawwate addunyaa afuura hamaa maaltu akka ta'e kan natti agarsiise. Sababni isaas adeemsa bilisaa ittiin bahu keessatti gooftaan kana natti agarsiisuu barbaadee ture. Ani kanan fuudhe waggaa 36tti. Baay'ee tureetan gara gaa'ilaa seene. Garuu yeroon fuudhu gooftaan yoo natti mul'isu miirri koo kan daa'ima waggaa 3 bira turedha. Yeroo sana akkuman of wallaaleen daabiloos miira koo awwaale. Kophaatti adda baasee qabee ture. Kanaafuu homaa miira hin qabu ture. Maarree gara yeroo sanaatti deebisee yoon isin geessu wanti sun yeroo raawwatu eessumni koo yoo du'u ilaalaan ture. Kana gidduutti garuu warri eessuma koo ajjeesan kun haadha kootiin deemanii akkas jedhanii. Obboleessa kee maaliif akka ajjeesne beektaa? Sababni isaa daa'imni kun kan keenya. Ammas taanaan daa'ima kana gara keenyatti yoo deebisuu baatte jireenyi kee ni bada. Ammuma harka kenne daa'ima gara keenyatti fidii jedhanii ni turan. Haati koo torbeewwan booda waan gootu waan wallaalteef hojjettoota hojii qoricha namatti godhan bira nageessite. Maarree barteen gosa kanaa hojii qoricha namatti godhuu kan hojjetan naannoo sanarraa kan turan. Naannoo sanarratti namoonni sodaataman yoo du'an hin awwaalaman ture. Holqa tokko keessa cufanii isaan kaa'u turan. Egaa haati kootis gara namoota kanaa nageessite. Ilaalaa, gidduu isaaniitti namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Eessumni kootiyyuu yeroo du'u kanan argee yeroo dhiyootti. Isaan keessaa namni ani beeku tokko haadha koo qofa ture. Isheenis namoota kanaaf dabarsitee na kennite. Namoonni kun kan na godhan akkas ture. Warra hojii qoricha namatti gochuudhaan hojjetan keessaa holqa reeffi isaanii keessatti gatamu kana keessa na kaa'an. Holqa sana keessa guyyaa 3 fi halkan 3 natti cufan. Ilaalaa, daa'imti waggaa 3 keessa kootii gadda ulfaataa kanan qabu eessumni koo na bukkeettis immoo du'eera. Haati koo kan na gantee fi namootaan ani hin beeknetti dabarsitee kan na kennite guyyaa 3 nyaataa fi dhugaatii malee dukkana keessatti kanan gatame. Gaddii fi aariin akkasumas ganamuun akkamiin natti dhagahamuu akka danda'u yaada. Waan kanas kan qindeesse ofumaa isaa seexana ture. Holqa keessatti wanti ta'e akkana. Afuurota hamaa bifa baay'ee Luusiifar
Yoo na haasofsiisan guyyaa 3 dhufanii na dubbisaa turan. Booddeerra haati koo kan natti himte jawwee sanan yaadadha. Jawwee guddaan sun gara koo dhufee kallattiidhaan laphee koo keessa seene. Kun kan raawwate garuu addunyaa afuraatiin miti. Ija fooniitiin arguu akkan danda'utti gara qaama kootii seene. Baroonni sana booda dukkana keessatti dabarse hundi boofti sun yoona keessa socho'uu fi yeroo tokko tokko immoo yoo iddoo jijjiirratu yoo dudubbatus natti dhagahamaa ture. Karaa bofa sanaatiin gara qaama koo afuurri hamaan akka bakka bu'ee nan beeka. Waggaa 24 guutuu jireenya koo Yesuusiif amman kennutti gidiraa hamaa sababa sanaan natti dhufe yoomiyyuu hin dagadhu. Jireenya kootiin guyyaa tokkoyyuu osoon hin dhiphatin olee hin beeku. Hamma bara sanaatti seexanni dhiphina sanaan na to'achaa ture. Boofti sun qaama koo keessa yeroo turetti seexanni meeshaa itti fayyadamaa na taasifate. Dhiphinaanis immoo na to'achaa ture. Hubadhaa, namoota baay'ee kan sodaachisuu fi kan bitu akkasumas immoo kan to'atu siqiqii guddaa keessa galchuudhaan yeroon nyaadhu gammachuudhaan nyaachuu hin danda'u. Yoonan jiraadhus gammachuudhaan jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu furmaannin ani qabu jireenya koo irratti umrii daa'imummaa kootiin dhugaatii dhuguu kanan eegale. Xiqqaatus dhiphina koo sana kan na dagachiisu dhugaatii ture. Isaan kun karaa daabiloosii namoota ittiin hidhuudha. Aarii, ifama gochuu dhabuu, miira cubbamaa, hammeenya, jibba isaan kanaan haala salphaadhaan namoota hidhee qabuu danda'a. Kanaafuu namni kamiyyuu gooftaa erga fudhatee booda wantoota akkanaa kanarraa fayyinnii fi bilisa bahuun isa barbaachisa. Anas akkanuma na godhe. Ana irratti boolla kan hojjete akkanatti. Haadha koo irratti jibbi baay'ee hammaatu ture. Namoota hundaa jibbuun jalqabe. Abbaa koos hin beeku ture. Daa'imummaa kootti nagatee deemeera. Kanaafuu seexanni ajandaa keessatti kan itti na fufsiisaa ture akkas jechaati. Argitee namoonni hamoodha. Namoota kana haaloo baafachuu qabda jedhee guyyaa guyyaadhaan jibba keessa kootti uumu. Kanaafuu ani homaa miira namummaa hin qabu ture. Beektu daa'imummaa kootti kaasee jaalala maatii osoon hin beekin akkan guddadhu na taasiseera. Kanaafuu namootaaf garaa laafu waan jedhamu waanan hin qabneef miiraan naman hidhame ture. Sodaan maal akka ta'e hin beeku. Jaalallis maal akka ta'e hin beeku. Boo'ees kolfees hin beeku. Sababni isaas wantoonni kun anaaf homaa anaaf hin galanii turan. Maarree holqa kana keessaa yeroon bahu wanti na ajaa'ibe tokko uumame. Namoonni 100 ol ta'an walitti qabamanii na eegan. Maarree namoonni kun dhufanii anaaf sagaduu eegalan. Akka waaqolii tolfamaas na waaqessuu fi aarsaa dhiyeessuu jalqaban. Yeroo sanaa kaasee haati koo aboo akkamiitu anarratti hin qabdu ture. Akka barbaaddeetti akka ilma isheetti natti fayyadamuu hin dandeessu. Daa'ima waggaa 4 hin guutiin ture. Keessa kootti fedhii daa'imummaa ta'uu qabaadhuus akka daa'imaatti taphachuu barbaaduus garuummoo naannoo sanatti namoonni kan na ilaalaa turan akka humna cimaatti ture. Akka daa'imaa taphachuu fi burraaquu barbaaduus homtuu gara kootti hin dhiyaatu ture. Jalqaba maatiin kamiyyuu ijoolleen isaa gara kootti akka dhiyaatu hin barbaadan. Inni biraa immoo ganamas ta'ee galgala hojiidhaan qabamee tan ture. Namoonni kun gargaarsa barbaadanii gara koo dhufu. Hedduunis daa'imummaa koo sanaan gara koo dhufanii humna fudhachuudhaaf sirna garaagaraa gochaa turan. Yeroo tokko tokko umriidhaan haadha koo irra kan caalan na fuulduratti dhufanii dhagna isaanii duwwaa ta'anii humna fudhachaa turan. Waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 keessa yeroon turetti dhiirrii fi dubartoonni qullaa isaanii arguun narra ture. Kuni qofti sammuu daa'imummaa kootirratti rakkoo akkamii uumuu akka danda'an isinuu yaaduu dandeessu. Siqiqii akkanaa kana irraa reefu dhiyoo kanan adda bahe. Kun baay'ee na miidhee ture. Seexanni daa'imummaa kootti xiinsammuu narraan geessisaa ture. Ammas bara kana keessatti akkuma kana namoonni poornoogiraafii dabarfamanii kennaman fakkiiwwan sirrii hin taane yoo ilaalan sammuu isaanii irratti dhiibbaa geessisaa jira jechuudha.
seexanni eenyummaa namummaa isaanii akka badu hafuura hamaaf dabarfamanii akka kennaman sammuu isaanii irratti kiyyoo kiyyeessuudhaan. Amma ammaatti seexanni ijoollee xixiqqoo irratti hojii baay'ee hojjechaa jira. Hubattanii jirtu yoo ta'e daa'imman waggaa 1 kaasee amma waggaa 6 jiran godaannisa irraanfachuu hin dandeenye irraan gaha. Fakkeenyaaf akka gudeeddaman, maatiidhaan akka jibbaman isaan taasisa. Humna qaama isaanii irratti balaa geessisa. Barsiisota isaaniitiin irraanfachuu kan hin dandeenye kan isaan miidhu daa'imummaa isaaniitiin irraan ga'a. Inni kana fayyadamuudhaan keessa isaaniitti waan hamaa akka baranii fi balbala hin banaaf. Kiyyoon seexana daa'imman akkasii irratti darbatamu seexanni maraba isaa kan darbatu lubbuu daa'immaniis kan ittiin kiyyeessudha. Jalqaba eessuma koo yoo ajjeesu karaa kanaan lubbuu koo kiyyoo keessa galfate. Booddees haati koo akka nagantu godhee sammuu koo irratti fakkii kaase. Sana booda garuu itti fufee irra deddeebisee waggoota baay'eedhaaf wantoota jibbisiisaa ilaalaa akkan guddadhu sammuu koo qabe. Wanti kun yoo raawwatamu garuu mana dura keessatti dhaladhee guddadhee keessattidha. Akka mana nama qoricha namatti gochuutti ilaalama. Namoonni gurguddoon qoricha namatti godhan waan isaanitti ulfaate waan beekan gara mana keenya ergaa turan. Kanaafuu daa'ima qoricha namatti hojjetu jedhamee namoonni baay'een mata duree kadhannaatii fi gaafii baay'ee fidanii dhufu. Kana yeroon jedhu garuu ija jabinaan osoon jechuu baay'ee natti tola. Namni baay'eenis osoo beekuu baatanii gaariidha. Tajaajiltoonni tokko waldoota kiristaanaa keessa kan tajaajilan humna barbaacha gara koo dhufaa turan. Booddee ergaan gooftaa fudhadhee booda gara namoota kanaa deemee beeka. Addaraasha gurguddaa fi miseensonni baay'een kan isaan duuka bu'an turan. Maarree qalbii akka jijjiirratanii fi araara akka argatan yoo ta'uu baate garuu akkan ifatti isaan baasu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee itti himeera. Garuu gooftaan akkas naan jedhe. Isaan ifatti baasuun homaa hin fayyadu. Wanti gochuu dandeessu isaan qalbii jijjiirrachuu akka danda'aniif araara akka argataniif gochuudha. Kadhadhuu fi ittis himi naan jedhe. Akkasumas immoo namoonni naannoo isaanii jiraatan tokko anaan akka nama sobaa waan kana lafaa ka'ee maqaa isaanii balleessuudhaaf waanan dubbadhu itti fakkaatatu. Booddee aniyyuu waan kun hammam waan ulfaataa akka ta'e nan beekaatu. Kanaafuu eenyumattuu osoon hin himin waggoota dheeraadhaaf calliseera. Yeroo jalqabaatiif garuu dhugaa baatii koo qooduu yoon jalqabu hedduun isaanii waan kanarraa qalbii jijjiirratanii akka deebi'aniif barbaadeen ture. Egaa gara seenichaatti yoon deebi'u wantoota akkasii kana yoo raawwadhu hafuuraan ta'ee fooniin homaa wanti ni beeku hin. Akkuman holqa sana keessaa baheen wanti hunduu guutumaa guututti sa'aatii 24 addunyaan hafuuraas addunyaan fooniis ifanaaf ta'ee ture. Namoonni jireenya isaanii duraatiin akkam akka turan gara fuulduraa eenyu akka gaggeessu eenyummoo muummee akka ta'u gochaawwan akkamii raawwachaa akka jiran waan godoo isaaniitti raawwatan hundaa nan beeka ture. Booddee garuu yeroon gooftaa fudhadhetti wantoonni kun jireenya koo irraa ka'anii bahaniiru. Sababni isaas kennaawwan waaqayyoo biraa dhufan hin turre. Kan hafuura hamaati malee. Namoonni baay'een hojii qoricha namatti gochuu keessaa yoo bahan wantoota kana fudhatanii bahuu barbaadu. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoos isaan kana jireenya keenya irraa baasee bilisa nu gochuu barbaada. Waan kana hunda booda waggaa 7 irratti naannoon naaf kenname. Kana yoon jedhu egaa waa tokko akka hubattanan barbaada. Tokkoon hojiin dukkanaa iddoo ofii isaatii to'atu qaba. Fakkeenyaaf namni qoricha namatti hojjetu tokko akkasumas hafuurota hamaa waamuudhaan jira kan jedhame tokko iddoo inni beeku yookaan to'annaa isaa jala ta'uu hojiiwwan 5,000 amma 7,000tti qoricha hojii namatti hojjechuu kan biraa gaggeessaa ta'ee bita ture. Maarree anis waggaa 7 kaaba Taanzaaniyaa fi kibba Ugaandaan naaf kennamee isaan keessatti hoogganaa ta'ee bulchuun jalqabe. To'annoo koo jala kan turan Kaageelaa yookaan immoo Kaataangaa jedhamee bittaa waamamu ture. Addunyaa afuraati. Naannoo tokko
kan murteessinu yookaan daangaan kan godhamuuf lagootaan yookaan immoo gaarotaan ture. Egaa kan lagaan daangeffame to'annaa koo jala turan. Waggaa 7 ta'ee wajjiiwwan qoricha namatti gochuu 7,000 ol irratti hoogganaa fi bulchaa ta'ee muudameen ture. Maarree namni tokko iddoo ammaa kanaatii naannoo akkanaa to'achuudhaaf yoo muudamu jalqaba akka muudamu kan taasisu tokko jira. Innis immoo balleessuudha. Isaan dura lafa sanarratti hoogganaa kan ta'e ajjeesuu fi balleessuu qaba. Hubadhaa. Bulchiinsaa fi mootummaan seexanaa kan hundaa'e ajjeesuu, balleessuu fi hatuu irratti. Kanaafuu anaan dura naannoo sana kan hoogganaa turan ajjeesuu fi balleessuun irra ture. Waan kana hooggantoonni iddoo biraatirraa jiranis beeku ture. Namni tokko naannoo sana to'ate jechuun isa kan balleessuuf yookaan falmii cimaadhaaf dhufaa jechuudha. Egaa kan na argu hundi daa'imni kun baay'ee hamaadha naan jedhu turan. Sababni isaas warri hojii hamaa hojjetan kun gara laafummaa fi miira namummaa qabu turan. Ani garuu kanan guddadheeyyuu gara laafina osoon hin barin jaalala fudhachuu dhabuudhaan amala namummaa waanan hin qabneef baay'ee na sodaachaa garaa jabaataa naan jechaa na waamaa turan. Maarree naannoo kana keessaa kan turan hundiyyuu hooggantoonni xixiqqoon biraa ani dhufaa akkan jiru waan beekaniif raafamni guddaan irratti uumamuu eegale. Falmiin kan taasifamu addunyaa afuuraatti. Abjuudhaan, dhibeedhaan, foonii fi bifa garaagaraatiin isaan irratti nan ka'a. Isaanis ana mo'achuu yoo dadhaban yookaan immoo lubbuu isaaniitiif jedhanii balaa gara kootti eegu. Balaawwan kun hundinuu afuura addunyaa irratti ture. Maarree anaaf hedduun isaanii salphaa waan turaniif waggaa 2 qofattan naannoo hundaa to'annaa koo jala gale. Waggaa 9 irrattis gara waan biraattiin ce'e. Leenjisaan ta'e. Eenyumtuu hojii dukkanaa leenjisuu fi kakaasuun eegale. Kana keessatti seenaan duratti jalqabe kanaan itti fufa. Haati koo baay'ee dhiphatti turte. Haalli ani keessa jiru homaa isheetti hin gammachiisu ture. Humni akkanaa kun akkana keessaa fudhatamuu fi bilisa bahee akkan daa'imman kamiyyuu ta'uu akkan danda'u barbaaddi turte. Kana hunda keessatti garuu waan tokko isinittan hima. Haati koo mana barnootaa na geessitu turte. Akka ijoollee kaanii mana barnootaa keessatti hirmaachuu baadhus mana barumsaa garuu galmaa'ee barachaan ture. Tarii garuu waggaa keessatti yeroo 4-5 ta'uu danda'a kanan deemu. Kan na dinqu garuu yeroo qormaataatti ijoollee achi ta'anii baratan caalaatti qabxii gaarii galmeessaa kan ture anadha. Sababni isaas maal akkan qoramuu fi maaltu akka uumamu nan beekaa ture. Miirri sun amma na keessa jira. Ammam akka ijoollee kaanii mana barnootaa deemee burraaqaa taphachaa guddachuu barbaadus garuu seeraan argachuu hin dandeenye. Guddadhee gooftaa ergan argadhee gara dhugaatti ergan deebi'ee booda keessa kootti fedhiin akka daa'immanii ta'uu seexanni garuu ijoollummaa narraa fudhatee ture. Ana qofa osoo hin taane booddeerra ergan tajaajila eegalee booda bilisa akka bahaniif yeroon kadhadhutti ijoollummaa nama baay'ee seexanni akkamitti akka fudhatu argeera. Seexanni ijoollummaa namaa karaan ittiin miidhu tokko gudeeddamuu yookaan immoo balaadhaan dhiphisuudhaan hojii dukkanaatiin namoota hidhuudhaan akkasumas immoo namoota du'an dhabamsiisuudhaan karaa garaagaraatiin ijoollummaa namaa hatuudhaaf humna qaba. Hedduun isaanii haala akkanaa keessa yoo darban akka isaan fayyan kan ittiin taasifnu deebi'anii yoom ijoollummaa isaanii seexanni karaa akkamiitiin akka isaan jalaa hate akka baran gochuudhaan. Fakkeenyaaf balaadhaan yoo ta'e guyyaa balaan isaanirra gahe sana yaadachuudhaan dhimma sanarratti kadhachuudhaan namni sun miira ijoollummaa jalaa hatame keessaa akka bahu gochuu qaba. Ammam ijoolleetti dhiyaadhee akka isaaniitti taphachuu dharra'us humna na keessa jiru garuu to'achuu waanan hin dandeenyeef tarii ijoollee sana bara baraan akka isaan hin deebinitti godhee balleessuu nan danda'a. Nan yaadadha yeroo tokko daa'ima ta'ee mana barumsaa keessatti mucaa tokko argeen ilaale.
Yoon ilaalu mucaan kun kufee of wallaale. Booddeerras hin du'e. Yeroo biraas immoo kindergarten keessaa bahee barnoota bu'uuraa yeroon baradhutti barsiistuun tokko na ilaaltee iyyite. Garuu battaluma sanatti jaamaa taate. Isheen akkan ani kana ishee godhe beektee gara koo dhuftee maaloo ija koonaaf deebisi naan jette. Anis tolee iji keessiif hin deebi'a nan jedheen. Guyyaatti aanuutti yoo dhuftu immoo ilaalaa dhufte. Sababa kanaan mana barnootaa keessatti nan sodaatama. Akkasis ta'ee itti gaafatamtoonni mana barnootaa nan ari'an. Yoo na ari'an mana barnootaa keessatti maaltu uumamuu akka danda'u waan tilmaamaniif. Wantoota hamaa kana fedha kootiin miti kanan raawwadhu. Yaadadhaa, daa'ima waggaa 3 yeroon turetti holqa awwaalaa keessa guyyaa 3 kanan ture. Yeroo sanatti seexanni fedha koo hunda fudhatee kan ture. Kanaaf namoonni wangeela dhagahuu danda'u. Namoonni sun bilisa akka bahaniif waan keessa turan kamirraayyuu waan jalaa hatame hunda amma deebi'uufitti kadhachuun kan barbaachisu. Sababni isaas seexanni namni kamiyyuu beekamaa gochuudhaaf yookaan immoo waan tokko barbaadee gara seexanaa yoo dhufe wantoota ajaju keessaa tokko deemii ijoollee daa'immanii gudeedii jechuudha. Yookaan immoo daa'imman akka rakkisuu fi ajjeesu ajajamuu danda'a. Kana keessatti seexanni waan lama raawwachaa jira. Jireenya nama sanaas balleessaa jira. Daa'imman sana jalaas kutaa jireenyaa isaanii jalaa hataa jira. Aniyyuu nan yaadadha. Namoota beekamoo tokko tokkoof sagantaan isaanii bareedaa akka ta'uu fi qophiin sirba isaanii kan bareede akka ta'uuf dhufanii yoo na gaafatan deemaatii ijoollee barbaadaatii gudeedaa jedheen ajaja kennaa ture. Namoonni biizinasii biraas dhufanii humna na biraa fudhachuu yoo barbaadan daa'imman akka gudeedan ajajan dabarsa. Sana yoo raawwatan humni barbaadan gadhiifamaafii ture. Maarree wantoonni akkanaa kun sochii seexanaa fi dhiibbaa isaa akka ta'e karaan ittiin beeknu jira. Fakkeenyaaf sagantaa tokko qopheessaa kan jiru dhiibbaa seexanaatiin namoota walitti qabaa akka jiru kan beektan amala nama sanaa irratti halalummaa fi hamminaan kan guutaman yookaan immoo kophummaa adda bahuudhaan akka godhaman ni ajajamu. Kanaafuu namni sun waltajjiidhaan alatti amalli inni qabu baay'ee hamaadha. Yeroo baay'ee eenyummaa lama akka qabaatan taasifna. Eenyummaan waltajjii irratti mul'atu eenyummaa gaariidha. Eenyummaan waltajjii booda jiru garuu hamaadha. Jireenya dhuunfaatiin aarii fi gadda kan guutamedha. Waltajjii irratti immoo jaallatamtootaa fi namoota baay'eedhaan kan duukaa bu'anidha. Kanaaf yeroo baay'ee dargaggoonni, aartistoonni, aaktaroonni eenyummaa lama kan qabaataniif of danda'ee maqaan kan bahuuf eenyummaa seexanaa kan moggaafamuuf eenyummaa hafuura hamaa keessaa kan ka'e ta'a. Gara seenaa kootti yoon deebi'u kana gidduuttidha. Haati koo fayyina akkanaaf ta'uuf jettee gara warra qoricha namatti hojjetanii na geessitee turte. Ani garuu yeroon isaan bira gahutti humna isaanii hunda fudhadhee isaan nan balleessa ture. Egaa yeroon waggaa 12 guutetti haati koo seenaa ijoollummaa koo kan natti himte. Gara nama Taambaa jedhamee sanaatti furmaata argachuudhaaf kan deemnu nan yaadadha haati koo seenaa ijoollummaa kootii yeroo natti himtu bifa kadhachuutiin ture. Maaloo amma gargaarsa barbaannee waan kana irraa bilisa bahuu qabda naan jechaa turte. Garuu gara Taambaa iddoo bosona Taanzaaniyaa yoo geenyu wanti tokko uumame. Iddoo haati koo furmaata sii ta'a jettee na geessite sana ani dursee namicha addunyaa hafuuraa irratti nan beeka ture. Kanaan dura nama kana balaa irraan gahuudhaaf yookaan immoo balleessuudhaaf yoon deemu na kadhatee beeka. Maaloo ani nama moofaa guddaadha. Ana irratti humna kee hin qisaasessin. Waan kiyya ta'e hundaa fudhachuu dandeessa jedhee na kadhatee beeka. Kanaafan dhiise. Yeroo kana iddoo sanarra tajaajilaa kan turte tokko haadha kootiin mucaa kana hojii qoricha namatti godhu jira jedhamee kamiyyuu gargaaruu hin danda'u jette. Kanaafuu yeroo kee hin qisaasessin. Mucaa kana qaamni bilisa baasuu danda'u tokko jira. Isa argachuu yoo barbaadde gara waldaa kiristaanaa geessi jetteen.
Garuu haati koo waan kanarratti baay'ee walii hin galle. Garuu namichi sulxaan jedhamu sun akkas jedhe, sittan agarsiisa. Mucaa kana eenyumtuu akka hin gargaarre waa tokko sittan agarsiisaa jedheen. Muka geengoo hojjetee achi keessa na kaa'e. Margas narra kaa'ee haati koo osoo ilaaltuu ibidda itti qabsiise. Haati koo iyyuu jalqabde. Wayyoo mucaa koo gubate jechuu eegalte. Sulxaanni garuu turi callisi ilaali jedheen. Booddeerra manni sun gubatee muktii fi margi sunis in gubate. Ani garuu achi hin turre. Dhimmichi bitaa itti galee yeroo sanatti haati koo eessa deeme jettee yoo gaafattu sulxaanni akkas jedheen. Amma mucaan kun gara mana isaa galeera. Ati garuu as jirta. Inni galeera jedheen. Ilaalaa bidiruu yookiin geejjiba kamiyyuu osoo hin fayyadamin haalaa fi iddoo ture keessaa kanan bahee ariitii labsuu ijaatiin. Waan akkanaa ergan shaakalee waggoota dabarseera. Daa'ummaa kootii iddoo tokko gara iddoo tokkootti socho'uu kanan eegale. Kanaafuu anaaf haaraa hin turre. Sulxaanni sun haadha koo akeekkachiisee gara manaatti erge. Mucaan kun akka fayyu yoo barbaadde gara waldaa kiristaanaa geessii jedheen. Haati koo gara manaa yoo deebitu miidhaan tokkoyyuu osoo narra hin ga'in na argatte. Sana booda haati koo gara waldaa nan beeka jettuutti na geessite. Garuu waldaan isheen na geessite sun ana bira dhufanii warra humna fudhatan turan. Gaafan daa'ima guyyaa tokko ta'ee gaa'ila raawwadhe sanattis sirna gaa'ilaa sanarratti warra argaman keessaa isaan turan. Haati koo waldaan beektu isa qofa ture. Garuu namni kun barnoota hafuuraan barsiisaa jedhee haadha kootirraa na fudhate. Iddoo sanatti garuu na barsiisuuf osoo hin taane humna hafuuraa na keessa jiru baruudhaaf ture. Qeesota biraa waamanii na gaafachaa turan. Mee akkamitti waan kana goota jedhanii si'aanii narraa dhagahuudhaaf barbaadaa turan. Ani kanan yaade macaafa qulqulluu na barsiisanii na guddisanii akka isaanitti tajaajiluu akkan danda'u na taasisu jedhee. Isaan garuu kanaaf nan barbaanne. Yaadaa fi karoora isaatis hin qaban. Humna na keessa jiru qorachuu fi baruudhaan akkasumas immoo itti fayyadamuudhaan yaalaa turan. Waggaa 12 kaasee iddoo sanatti guddachuun eegale. Yeroo hundaa galgala kitaabolii fidanii dhufanii waa'ee hafuurotaa na gaafatu. Maaltu akka hojjetamu yeroo hunda narraa qoratu. Waggootaaf haala kanaanan ture. Waa'ee macaafa qulqulluu fi waa'ee Yesuus isaanirraa barachuu yeroo narraa jirutti Haacaaluu ani waa'ee hafuurota dukkanaa isaan barsiisuun eegale. Anis kana jaaladheen ture. Akka nama beekaa nama barbaadamaa ta'ettan of ilaale. Waggaa dhumaa irrattis namoonni kun iskoolaarshiippiin tokko siif ergameera gara Irooppii si erginaa naan jedhan. Yeroo kanatti yeroo rakkinaa waamamaa kan ta'e mallatteessuudhaaf akka qabu abbaan koo bilbilamee waamame. Yeroo jalqabaatifan yeroo san abbaa koo arge. Waggaa 13ttis gara Irooppii Itaaliyaa barnoota hafuuraa barachuudhaaf deeme. Ana fudhachuuf qeesiin 2 dhufanii turan. Waa'ee kootis na gaafatan. Beekumsa akkan qabuu fi waa'ee addunyaa hafuuraa kan na gaafatan yoon ifa godhuuf hin dinqisiifatan. Namni kun teoloojii hin baran. Akkamitti waa'ee addunyaa hafuuraa kana hunda baruu danda'ee jedhanii ajaa'ibsiifatan. Yeroo jalqabaatiif gara Irooppii na geessan. Yeroo kana eegalee waan tokkoon hubadhe. Afrikaa keessatti hojjechuu kanan danda'u oli hojii qoricha namatti godhuu Irooppii fi iddoowwan biraatti isaan hojjechaa ture karaa tooftaa addaatiin yookaan akka mul'achuu danda'utti bifa ifa ta'een waaqeffannaa seexanaa keessa lammaffaa seenuu fi iddoodhaa gara iddootti deddeebi'uun kanan eegale. Waan tokkoon isin yaadachiisa. Afrikaa keessatti kan hojjetu bifa aadaatiin ta'e namoonni garaagaraa bifa kadhataatiin haala hojii warra qoricha hojjetanii wajjiniin wal qabatee ture. Irooppii keessatti immoo adeemsi hojii seexanaa of danda'ee akka waaqaatti lakkaa'amee tooftaa garaagaraa keessatti hojiiwwan qindeeffame keessatti kan hojjetudha. Seexanni ammas gara hojii isaa kanatti na deebisuu yeroo barbaadu lammaffaa fedhiiwwan na keessatti hafan na keessaa fudhate.
Kanaafuu turtiin Xaaliyaan keessa mana jaraa kana keessa turetti guyyaadhaan seexanni namoota kanaan akkan gudeedamu gochaa ture. Kunis guyyaadhaan narratti raawwachaa ture. Kuni anaaf baay'ee turtii siqiqii ture. Guyyaa akkuma dargaggoo kamii waldaa keessatti seera raawwachaan oola. Garuu galgala dhiira garaagaraatiin dabareedhaan saalqunnamtii Soodoom irratti raawwachaa turan. Waggaa 5 gidiraa kana keessa ergan ture booddee sababa fayyaatiin gara saayikooloojii tokko nageessan. Achittis guyyaatti maraatuu ta'ee akka nafuuf guyyaatti qoricha hamaa ta'an kan of nama wallaalchisan, kan nama hadoochan, qoricha sammuu kan jedhaman kan garaagaraa naaf kennamaa fi liqimsaan ture.